Ashamaa akkam jirtu kumsaa kana geechan nageenyi rabbii isiniif haa ta'u bakkuma jirtanitti warroonni biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundumti keessanuu nagaa qabna jechuuf nagaan qabna rabbiif haa galatu jiraachuu keenyaaf waan hundaaf jechuudha. Egaa lammii keenyaaf sagalee haa taanu bakkuma jirrutti lammii keenyaaf sagalee haa taanu isiniin jechuun jaaladha. Egaa wanti yeroo kana deemaa jiru waggaa dheeraa ji'a dheeraa kan lakkoofsisee jiru baay'ee kan nu yaaddessee jiru waa'ee lammii keenyatti lammii keenyaaf sagalee haa taanu kanan isiniin jechuu barbaadu ani obboleettiin keessan isinirra beekee yookaan immoo jechuuf osoo hin taane haga tokko haga gahee kootii ba'uudhaaf dhaggeeffattanis dhaggeeffachuu baattanis ani gahee koo ba'uudhaaf dhaggeeffadha. Hundumti keessanuu biyya ormaa keessa jirtan biyya ormaa keessatti cinqamaa jirtan namni biyya ofiitii ba'uu of jijjiiruuf biyyaa ba'a. Jireenya ofii fooyyessuuf biyyaa ba'a. Waan nyaatu dhabee waan uffatu dhabeeti miti kan biyyaa ba'u jireenya ofii fooyyessuudhaaf. Kan cinqii hunda keessa darbee karaa kana hunda qaxxaamuree biyya ormaa seenee biyya ormaatitti immoo cinqii kana hunda argaa jira. Kanaafuu isiniif haarawaa miti cinqiin jechuudha ni beektuufi kan isaanii keessan hidhaan isaan keessa jiran hidhaa keenya cinqiin isaan keessa jiran cinqii keenya. Obboleettii keenya tokko kan baay'ee dinqisiifadhe kan baay'ee ajaa'ibsiifadhe dhugaa rabbii dubbachuudha kanan baay'ee dinqisiifadhe obboleettii keenya waaqayyo ishee haa eebbisu. Afaan beektuun waan dandeechuun baatee kan dubbatte baay'ee kan natti tolte wayititu jira dhugaa dubbachuufi jabaa akkanaa jabeeffachuun jabaa akkanaa cinaa dhaabbachuun jabaa akkanaa baafachuun baay'ee namatti tola. Keessumattuu warri shamarranii baay'een keessan dandeettii guddaa dubbii guddaa kan dandeessan jirtan bahaatii dubbadhaa. Mucayyoo kana dhaggeeffadhaa deebi'aa afaan arabaatiin afaan arabiffaatiin akkatti ishiin osoo lammii tokko zeegaa tokko mirga isaa hin tuqin mangistii keenyas mootummaa biyya ormaatis odoo hin tuqin seera qabeessan akkaataan ishiin itti dubbatte mee waliin ilaallu. Jechuudha. Saniifuu waan inni arabiffaa kan xiqqishu danda'uuf arabiffaan xiqqishu yaada kiyya ibsuu fedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين اللي بيعرفوا عربي واللي ما بيعرفوا عربي. سجناء اللي مسجونين في السعودية هي أخواننا، احنا كلنا مسلمين، أنتم مسلمين وإحنا مسلمين. حتى لو في اللي مش مسلمين، البني آدم يرحم من في الأرض، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا أخي اللي مسجونين أطفال، حريم، نسوان، حتى لو احنا ما عندنا رئيس عشان يرحمنا وعشان يسفرنا لبلادنا، أنتم ارحمونا يا أصحاب السعودية مهما فعلوا. إذا الواحد غلطان، إذا واحد جاء باع في بلادكم أي شيء غلط، مش كل الناس يبيعوا. أكثر المساجين اللي مسجونين عندكم مساكين خرجوا من بلادهم عشان يدوروا لقمة عيشهم، يدوروا الخبز حق العيش حقهم، وأهلهم يدوروا وراهم ويرسلوا 100 ريال حتى عندكم، يعني مش حاجة كثيرة، بس عندنا حاجة كثيرة. روحوا خرجوا من بلادهم عشان يدوروا خبز ولقمة عيشهم، ما جوا عشان يخربوا بلادكم. يا أصحاب السعودية يرحمونا، يرحموا المسجونين اللي بالسعودية. يا أصحاب السعودية أو يا اللي بيمشوا البلد، ارحموا يا أخواننا، ارحمونا مهما كانت البشرة، ما تفرق بالناس. الروح هي واحدة، الروح واحدة مهما كان. حتى لو كان مسجون واحد ببلاد ثانية ينسجن وفي السجن يجلس وينظلم كذا وهو سعودي، ما كنتوا تجلسوا ساكتين. بس احنا رئيسنا جالس ساكت، ما ادري ايش الحل. بس الحل انكم انتوا ترحمونا وتفعلوا حل هؤلاء المسجونين اللي في السجن في السعودية. افعلوا لنا حل، ارحمونا، ارحموا
اللي مسجونين وفعلوا اللي تقدروا عليه. الله يحفظكم والله يرحمكم، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا أخواني اللي في السعودية، يا أخواني اللي بيعرفوا عربي، مهما كان الظروف اللي تخرج الواحد من بلاده، الظروف اللي تصعب على الواحد العيش، اللقمة اللي تخرج الواحد من بلاده مهما كان، مش إنه الواحد غلط في بلادكم وفعل حاجة غلط في بلادكم تسجنوا العالم كله. الحماة والدفاء، الأكياس الزبالة اللي هم لابسينها كأنه حاجة مهمة. اليوم قالوا اللي في السجن ولابس كيس زبالة إنه هو شخص غني معه ملابس. هؤلاء ما بيش معاهم حتى ملابس، الأكياس عندهم غالي، حتى الأكياس بيشتروا. حتى المريض اللي بالسجن ضروري يكون معه دواء. إذا في أطفال، حتى النسوان، يرحموا النسوان. الأطفال اللي عندكم مسجونين المفروض تسفروهم مهما كان الرئيس ومهما كان كيف ما كان. ما بيش عندنا حل من طرف ثاني، المفروض اللي سجنوا واللي في الحبس يرحموا بعض. لذلك يا أصحاب السعودية مهما كان ارحموا السجناء وحاولوا تفعلوا لهم حل مهما كانوا. ما بيش معانا حد دافع عنا، بس أنتوا يرحمونا كإنسان. يرحموا السجناء الإثيوبيين اللي بالسعودية، يرحموهم كإنسان مش كحبوش أو كأنهم إنسان غلطانين. ما بيش بينهم حتى لو غلط واحد، مش 100 واحد غلط. إذا الواحد غلطان وفعل حاجة غلط في بلادكم، مش 100 واحد اللي بالسجن بيغلط، مش 100 نسوان بيغلطوا. النسوان اللي معهم أطفال اللي جالسين بالسجن، اللي يموتوا أطفالهم، اللي يولدوا، اللي مسجونين وهم حاملين، اللي يولدوا وهم في السجن. يا أخواننا اللي في السعودية، يا سعوديين، يرحموا سجناء الإثيوبيين اللي مسجونين egaa walitti deebinee jirra obboleeyyan kiyya. dhiifama guddaa isiniin jedha. sagalee koo utaalota na qabaa jira, saniif sagaleen koo xiqqoo sirriitti baay'ee isinitti dhagahamu natti fakkaata. dhugaa rabbii dubbachuu fi baay'ee tokko nu boonsitee jirti obboleettiin keenya. baay'ee tokko dasna jedhee jira. obboleeyyan koo kan akkanatti dubbachuu dandeessan baay'een keessan jirtanii bahaatii dubbadha. bahaatii sagalee ta'aa fi afaan dandeechaniin, arabii bichaa miti, afaanuma dandeechaniinu sagalee ta'aa fi cinqiin isaanii cinqii keenya, rakkoon isaanii rakkoo keenya, duuti isaanii du'a keenya. kan isaan bira ga'e kun nu birallee hin hanqatu. obboleeyyan keenya, obboleettii keenya, obboleessa keenya, warroonni achi keessatti cinqaman sun, warroonni daa'ima haga hoodaa achi keessatti qabatanii, daa'ima miskiina qabatanii achi keessatti rakkatan kun sagalee haa taanuuf. amma baanee miidiyaa irratti haasofnee booda achi deebinee waa bira haasa'uu osoo hin taane garaa fayyaadhaan rabbii haa kadhannuuf bakkuma jirtanitti jechuudha. miidiyaa qabdan irratti sagalee ta'aa fi waanuma fayyadamtan irratti sagalee ta'aa fi gahee keessan bahadhaa. namni yoo du'e boo'uufiin bu'aa hin qabu. lammiin ofii, dhiinni kee, haati kee, abbaan kee gaafa du'u boo'uufiin bu'aa hin qabu. gaafa jiru boo'uufidha. gaafa jiru uffata gurraacha uffachuufidha. gaafa jiru waliif boo'uudha. gaafa jiru waliif cinqamuudha. osoo jiran walii yoo bu'an gaafa du'e garaa nama nyaatu.